Yooyaa harka fuunee kam jirtu maatiin chaanalii keenya hundumti keessan nagaa keessanii nagaa koodha waaqaa galatu akkuma waadaa isinii galee virtual mastercard kan Bybit haala kamiin akka argachuutti dandeessan jechuudha. Kana amma isin agarsiisu. Isa dura garuu waa'ee mastercard fi akkasuma mastercard kan Bybit kan ammoo tarii maaltu adda isa godha kan jedhu waan tokko isin agarsiisa jechuudha. Mastercard namoonni baay'een keenya beekna namoonni hin beeknes ni jirtu jedhee yaada. Mastercard global payment technology dha. Yeroo akkas jedhu kaffaltii global ta'e tokko jechuudha. Kaffaltii addunyaalessaa wayii tokko ittiin kaffaluudhaaf kan isin fayyadu jechuudha. Yeroo akkas jedhu maybe bittaawwan garaagaraa wajjin waanta wal qabatu jechuudha. Amma laptopii tokko Itoophiyaa keessa teessee website Alibaba jedhu irra seentee bituu yoo barbaadde kan si gargaaru jechuudha Mastercard. Akkuma waa'ee crypto yeroo tokko haasofnu cryptoon baankii of danda'a osoo hin taane yookaan baankii qaamaan dhattee qarshii irra kaa'atu osoo hin taane akkasumatti kan fayyadamtuu fi kan amanamaa ta'e kan ittiin waan barbaadde immoo bituu dandeessudha. Akkuma jennu Mastercardnis akkuma sanaadha. Kaffaltii barbaadde ittiin kaffalta bakka barbaaddeeti waan barbaadde ittiin bittee gara biyyaa argachuu dandeessa jechuudha. Fakkeenyaaf wanta biyya alaa waan biyya keessa hin jirre bittee gara biyya keessa gaggashuu yoo barbaadde Mastercard kamiyyuu caalaa filatamaadha jechuudha. Asirratti gaa Mastercard osoo ta'ee jiru Mastercard Bybit immoo maaltu adda isa godha kan jedhu waan xiqqoo yoo dubbadhe Mastercard Bybit kuni akkuma isin beektan Bybit exchange guddaadha jechuudha. Amma Binance faatti aanee exchange guddaan Bybit dha jechuudha. So kanaafiyyuu kaardiin Bybit irra jiru kuni amanamaa ni ta'a jechuudha. Baay'ee amanamaa ta'a. Maaliif exchange-chaan kan dhufeera waan ta'eef akkasuma miti. Kanaaf kaardii baay'ee amanamaadha jechuudha. Kaffaltii yeroo baay'ee kaardiiwwan tokko Mastercard baay'ee gosa garaagaraatu jira. Qarshiin keessan fa'aatiin guuttanii weebsaayitiin tokko immoo gaafattiin bitu waan ta'e wayii bituu barbaadan isin duduu danda'u. Inni kun yeroo baay'ee Mastercard suni rakkoo qabaate miti. Garuu immoo dhaabbati sun Mastercard sana hin barbaadu yoo ta'e ittiin bituu dandeessan. Fakkeenyaaf amma Alibaba irra galtee meeshaa wayii bituu yoo barbaadde achirraa optioniin jiru Mastercard Bybit hin jiru taanaan Mastercard Bybit irra qarshii kee deposit gochuun qabdu jechuudha. Bakka Mastercard barbaachisaa sana yoo qabaatte achirraa deposit goota. Binance irraa qarshii yoo qabaatte yookaan Bybitis ta'e Bitgetis ta'e OKX exchange kamirraayyuu yoo qarshii qabaatte gara sana dabarsiteeti kana ittiin achirraa bituu dandeessu jechuudha. So Bybit exchange amanamaa waan ta'eef kanaaf Mastercard kuni Mastercard waan bareedaadha jechuudha. Mastercard kana argachuudhaaf Bybit keessan verify ta'uu qaba. KYC verification guuttachuuti qabdu jechuudha. Darbee immoo seeraan laaluu qabdu viidiyoo kana. Amma Mastercard osoo hojjetaa jirtanii yookaan kaardii kana osoo baafattanii yoo dogoggortan exchange tokko qofa waan qabdaniif rakkoo isinitti fiduu danda'a. Booddee argachuu dhabuu dandeessu Mastercard kan biraa kan achirra jiru jechuudha. Inni kan biraan adreesiin keessan kallattiidhaan isaan waan fudhataniif VPN fi wantoota garaagaraa fayyadamuu qabdan gaafa kan hojjetan jechuudha. VPN yoo fayyadamtan kaantiriin keessan jijjiiramuu waan danda'uuf kaantirii keessan fayyadamuudhaaf dirqama maal gochuu qabdu VPN cufuuti qabdu jechuudha. Akka carraatee VPN fayyadamaa yoo jiraattan. So wantoota akkasii of eeggachuuti qabdu. Viidiyoon kun jalqabaa kaasee akkamitti akka piriintii gootan, akkamitti akka qarshii irratti deposit gootanii fi waan isin barbaachisu kamiyyuu achirraa ni argattu. Viidiyoo kana irratti viidiyoo kan biraas ni barbaachisu jechuudha. So amma isa kana isin agarsiisa. Itti aansuudhaan marsaa kan biraa irratti immoo kan isin agarsiisu Mastercard kanaanii akkamittiin mi'a biyya alaarraati binnee gara biyya keessaa gashachuu dandeenya kan jiru jechuudha. So inni kunis isteepii agas mara cimaa miti. Viidiyoo kana marsaatti aanutti isiniif hojjechuu nan danda'a jechuudha. Maybe namoonni wanta kana barbaadan comment irra
barreessuun dagatina akkasuma linkiiwwan extensionaa kana wajjin ilaallatan ani isiniif kan jira description box irraa argattu amma kallattiimaan gara viidiyootti ceenaa viidiyoo kana osoo irra hin daddabarsin seeraan ilaalaa maaliif yoo irra daddabarsitan sinumaan booddee rakkisuu waan danda'uuf sirriitti ilaalaa jechuudha amma kallattiidhaan gara viidiyootti dabarra. Tole amma gara viidiyootti gaafa ceenu kunoo Bybit Mastercardin kan argitan kana fakkaata jechuudha paymentii kan barbaadan ittiin raawwachuu dandeessu biyya barbaadanii qoda barbaadan ittiin bitachuu dandeessu jechuudha baay'eema wanta bareedaadha jechuudha. So viidiyoo kana yeroo hin daddabarsitan ta'e baay'ee gaariidha maaliif akkuma isinitti hime exchange tokko qofa kan qabda irratti fayyadamtu waan ta'eef lammata isin diduu waan danda'uuf seeraan ilaaluutii qabdu. Amma kallattiimaan gara viidiyootti ce'aa jirra seeraan na hordofaa. Tole amma kunoo gararaa irratti bakka seerchii keessatti seerchi goona jechuudha kaardii jennee seerchi goona. Ergasii booddee kun haala kanaan nu dhufti kaardii kan jettu apply goona jechuudha. Ergasii booddee kunoo country of residency nu fidee jira Itoophiyaadha kallattiin confirm gootu VPN yoo bantan VPN cufa. Achi booddee kun haala kanaan fidee jira next jenna jechuudha. Erga identify godhi booddee kun haala kanaan nu baasa ergasii booddee next goona. Amma asirratti wanta nu barbaachisu guunna jechuudha. Amma country by default Itoophiyaanaaf guutee jira. Ergasii booddee siitiin guutaa province kanasi nan guutaa isin kan isinitti dhiyoo jiru bakka jirtan siitii keessan guutu jechuudha. Postal code by the way gadhiisen jira chaanaalii Abbutek channel Telegram irraa Itoophiyaan postal code ni argattu. Achirraa postal code keessan kan biyya keessanii meeqa akka ta'e ilaala. Ani amma kan Addis Ababaadhaan guutee darbaa. Warreen naannoo Addis Ababaa jiraattan 1,000dha. 1,000 guutu. Naannoo Adaamaa immoo 188 natti fakkaata waan akkasiiti. Amma asirratti streetii keessan naannoo jiraatan haala kanaan guutu jechuudha. Ergasii booddee amma maal gootu employment hojii keessan guutu jechuudha. Studentii yoo ta'e waan barbaadanidhaan self employing jedha. Income keessan yaa kana zim jedhama guutaaga kanuma jalqabarra jiru guutaa. Ergasii booddee kun haala kanaan confirm ta'a jechuudha. Referral code optional dha rakkoon qabu yoo dhiistanii bakka mobile number jedhutti add now godha. Emailii inni ofiisaati sinii fudhata emailii keessan duraa jechuudha. Emailii isinittiin Bybit bantan amma koodiin sinii gala koodicha fida message keessan irraa asitti guutu. Ergasii booddee kunoo lakkoofsicha naaf guutee jira jechuudha silkii kiyyasi. Referral code dhiisaa optional waan ta'eef nakkastee jira. Amma maalla kunoo kaardiin koo under review jala jira jechuudha. Amma message nu qaqqabaa emailiidhaan jechuudha. Kunoo kaardichi sirrateera jechuudha. Amma kunoo kaardii sana message isinii galeera. Kaardii sana jala erga galtanii booddee kunoo kaardii kiyyaa haala kanaan naa baasee jira jechuudha. Kunoo akkuma agartan maqaa kiyyaa wajjin kaardii kiyyaa baasee jira. Amma maal gochuu qabdu? Kaardii kanatti baalaansii guutuu qabdu jechuudha. Kun dirqama miti yoo guutuu barbaadan jechuudha. Booddee yoo guutan crypto deposit jettu jechuudha. Ergasii booddee cryptoon dabarsuu barbaadan USDT yoo ta'e USDT filattanii neetworkii keessan immoo toonii filattu jechuudha. Gaasfiinsaa xiqqaa waan ta'eef toonii yoo fayyadamtan gaariidha. Ergasii booddee kunoo akkuma exchange biraatti dabarsuuf yeroo baay'ee fayyadamtan adreesiidhaaf meemoo qabaa. Adreesii asirraa koppii gootu meemoo isaa wajjin amma gara exchange biraarraati qarshii itti dabarsina jechuudha. So kun amma Bitget irraati kaardichatti qarshii haguunnu USDT kudhanuma guutuu dandeessu. Ani amma guutuudhaaf miti garuu immoo alattiin guutan isin agarsiisuudhaaf USDT erga filattanii booddee on chain withdrawaliidhaan gootu jechuudha. Neetworkii keessan toonii filattu akkuma jalqaba toonii jedhee darbee ergasii booddee adreesii keessan kunoo bakka kanatti ni gashitu. Adreesii keessan gashitu ergasii booddee foormii meemoo keessan ni gashitu. Hanga dabarsuu barbaadan USDT 10 yoo ta'e USDT 10 jettanii withdraw gootu jechuudha.
So amma kallattiidhaan USDT'n kun maalirra gala? Bybit osoo hin taane kaardii Bybit sanarra gala jechuudha. Kaardichaan waan USDT kudhanii bituu yoo barbaaddan amma bituu dandeessu jechuudha. Kaardicharraa qarshiin kun nu galee waan ta'eef. Amma baalaansiin koo akkuma agartan 0 jechuudha. So isin immoo baalaansii keessan erga deposit gootanii booddee ilaaltu jechuudha. Kanumadha. Bye bye.